dorgommii waancaa Afrikaa 34ffaa bara 2024 Ivory Coast gaggeeffamaa jiru guyyaa lammaffaa isaatiin kaleessa taphoonni 3 taphatamanii jiran. Naayijeeriyaan Equatorial Guinea wajjin tapha sa'a 10 takka irraa eegalee taasifameen takkaa fi takka qixaboodhaan qabxii addaan qooddatan. Naayijeeriyaan dorgommii baranaa 34ffaa gaggeeffamaa jiru yeroo 20ffaadhaaf irratti hirmaachuu isiiti. Equatorial Guinea ammoo kan baranaa dabalatee yeroo 4ffaaf dorgommicha irratti hirmaachuuf carraa argachuu isiiti. Biyyoota sadarkaa kubbaa miilaatiin samii fi dachii jiraniitu falmii daqiiqaa 90 waliin taasisuudhaan goolii takkaa fi takka walirratti galchee qabxii addaan qooddate. Naayijeeriyaan biyya taphattoota ciccimoo ta'an horachuudhaan biyyoota alaa hedduu keessatti ergattee qabdudha. Biyyi taphataa akka Victor James Osimhen qabdu tilmaama isiif kennamee gaditti dorgommicha kaleessa kan taasiste. Inuma goolii galchuun isii haafuuti odoo hin eeggamin daqiiqaa 36 irratti taphataan sarara fuulduraa harka bitaa lammii Equatorial Guinea Ivan Salvador goolii ajaa'ibaa raayyaa warra Naayijeeriyaatti galchuudhaan addunyaa naasise. Gooliin tasaa irratti galuu isaaniitiin kan gugatan Super Eagles turtii daqiiqaa 2 booda daqiiqaa 38 irratti goolii qixxeessituu lakkoofsisuudhaan lubbuun itti deebite. Goolii warraa kan galchees Victor Osimhen. Gooliin Victor Osimhen galchees seenaa kubbaa miilaa Afrikaa keessatti goolii isaaf jalqabaa ta'uudhaan galmootee jirti. Hanumaan biyyoonni lamaanis daqiiqaa 90 isaaniif kenname takkaa fi takka qixaboodhaan qabxii addaan qooddatan. Sa'a lamarraa eegaluudhaan taphni Ijiptii fi Moozaambiik waliin taasisanis taatee amanuudhaaf nama rakkisu qabachuudhaan dhufe. Biyyi waancaa Afrikaa kana yeroo 7 mo'achuudhaan gita hin qabnee fi barana yeroo 8ffaaf waancaan injifatti jedhamte tilmaamni guddaan kennameef taphni akkuma eegalameen daqiiqaa 2ffaa irratti taphataan kilabii liigii 1ffaa Faransaay Naantee Mohamed Ahmed Abdullah kubbaa kiyyoo keessa buusuudhaan tilmaama olaanaa addunyaan kenniteef waan dhugumse fakkaatus garaagarummaa daqiiqaa 3 keessatti taphattoonni warra Moozaambiik Wiitee fi Kilaasiyoon goolii 2 tan daqiiqaa 55 fi 58ffaa irratti lakkoofsan galteen 2 fi takkaan durfamaa bakkuma aduun itti dhiyuu ga'anitti Haaliqni salphina isaan olchee qabxii takka argatanii galan. Salphina kanaas taphataa urjii isaanii Mohamed Salaatu rukuttaa peenaalitii argatan daqiiqaa 7ffaa irratti gara goolitti jijjiiruun isaan olche. Haala kanaan waancaan Afrikaa baranaa ammumarraa dorgommii nama hawwataa dhufe ta'uu fi biyyoonni tilmaamni gadaanaan kennameef hundi iddoo namni isaanitti tilmaame san akka hin jirre hojiidhaan agarsiisaa imala isaanii eegalan. Warri Firawunoota galchii 2 fi takkaan odoo durfamaa jiranii badiin sanduuqa peenaalitii warra Moozaambiik keessatti raawwatamte. Abbaan murtii lammii Murtaaniyaa Dahane Beeyda gargaarsa teeknooloojii vaaritti fayyadamuudhaan badiin raawwatamte peenaalitii ta'uu murteessan. Kanaanis tapha waancaa Afrikaa kan yeroo jalqabaatiif murtiin vaar hojiirra itti oole tahee galmaa'e. Tapha waancaa Afrikaa 34ffaa jalqabaa peenaalitiin itti kennamte ta'uudhaanis seenaa biraa galmeesse. Taphataan Eliyaas Gaspar Palambee umrii dheeraa waggaa 40 taphachuudhaan seenaa hojjete kan jalqabaa tahee galmaa'e. Taphni afuraffaa sa'a 5 irraa eegaluudhaan biyyoota ramaddii baajalatti waliin ramadaman Gaanaa fi Keevardee jidduutti kan taasifame yoo ta'u, kanaas Keevardeen Gaanaa 2 fi takkatti mo'attuun ajaba jechisiiste. Waancaa Afrikaa yeroo 4 injifachuudhaan sadarkaa 3ffaa irratti tan argamtu Gaanaan biyya waancaa Afrikaa baranaa ni mo'atti jedhamee tilmaamni ol aanaan kennameef keessaa takka taatullee akkuma tapha waancaa Afrikaa 33ffaa waggaa 2 dura Kaameruunitti adeemsifame irratti mo'amte yeroodhaan dorgommii ala taatee turte. Baranas biyya jalqabaa irratti dorgommicharraa ala taatu akka hin taane sodaatamtee jirti. Gaanaan tapha ramaddii lammaffaatiin Ijiptii waliin kan taphattu ta'uu isiitiin garmalee yaaddeessaa ta'uu fi dorgommicha keessa turuudhaaf carraa mo'achuu qofa akka isii barbaachisu taateeti jirti. Taphattoota ciccimoo kanneen akka Joordaan Ayyuu, Andree Ayyuu, Toomaas Paartee, Mohammad Quddusii fi Inaakii Wiiliyaams faa qabattee baranas biyya tapha jalqabaa mo'amte ta'uudhaan yaaddoo keessa galteeti jirti. Biyyi yeroo 10 xumura waancaatiif ga'uudhaan gita hin qabne Gaanaan tapha ramaddii lammaffaa isii marsaa lammaffaa Ijiptii waliin taasistuun hiree ofiin kan murteeffattu taati. Biyyi lakkoofsa uummataa xiqqaa qabdu Keevardeen qindoomina taphaatii fi ga'umsa tokkummaa edda Gaanaatti mo'atteen dorgommicha kan itti fuftu taanaan karaa dheeraa imaluu akka dandeessu edda galgalaa mirkaneessiteeti jirti. Haala kanaan taphoota 4 hanga edaatti taphatameen gooliin 8 galuu dandeesseeti jirti.